خون برمسا خينيا درسي سمنا رمضان خطا شنفادا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومشتوتا بدي بيا هندومان كيسنو خنديرا خندوبرتوتا خنتكا خنقدان بقى جراتم بقى جران سنين جتشاخم برمسا خينيا خطا شنفا سمنا رمضاناتهم. akka asii gadi noordofaa isiniin jechaati kara darsiidhaatti waliin ceena. Akkuma yaadattan waa 8 darsiilee dabarte keessatti waliin ilaallee turre simannaa ramadaanaatiif ni taati waan jennu barumsa keenya kan dabran keessatti waa 8 dabarsinee jirra. Sagalaffaa gubbatti baatii ramadaanaa simachuuf maal godhuu qabna waan juu al-ikhlaasu lillaahi fi siyaami, soomana soomannu keessatti rabbi qofaaf soomanuu waan daleenu rabbiif qulqulleessuun murteessaa ta'uu sagalaffaa gubbaa wajjin ilaaluudhaaf jenna. obboleessa kiyya obboleettiitii dalagaan teenya qeebaltii harkachuudhaaf rabbii wajjii waan biraa takkallee qindeessuudhaafne rabbi qofaaf soomannee salaatuudha. Rabbi qofaaf sadaqannee khayriilee daleenu hundaa'uu rabbi qofaaf dalaguutu dalagaa teenya qeebaltii itti nuu godha. Kanaaf rabbiin quraana keessatti kana jedha. faman kaana yarjuu liqaa'a rabbihi falyacmal camalan saalihaa. Namni rabbii fi guyyaa akhiraatti amanee rabbii kiyya qunnamuufiin taa'ee dhugoomsu dalagaa dalagu keessatti waan gaarii haa dalagu. عبادة ربي بدلقوا وان غاري وجهتو خيستي ربي جناوان براك بهم ربي ملي وان براتي بدلقوا راها بقتو هجام وان دلين ربي بدلقوا خوان تكافين دلين وان دلين قل كل ليسني دلقوا خوان تك ربي جنتي إيشي خيستي نبدن في يامن نبني شورا خنا خرنا فادا بسلامة الصدري قومتين يقول كلو قونين نما فيس ربي في سواهن دافو قومتين يقول كلو تطوري تكن كمنه تمفتي تكن كمنه تنما وجي ولدبن كمنه تنمتي جان كمنه تنما سنار سنال تاتين قمتي تينم شركي في شكر ولا بال تاتين باتي رمضان سمچورا. ربي قرآن خيستي وانجو يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. گویان قیاما گویا ورا في آلين غصافي المان جارتي في أبليسا أبليتين آدا في أبا نمن فينم yoo nama qalbii qulqulluu rabbi dhufe taate maleedha aja. Nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam akkana jan yattali'u Allahu ila jamii khalqii laylatan nisfi min sha'baan fayaghfiru li jamii khalqihi illa mushrik aw mushaahin. Rabbiin baatiin sha'baana gara dhumaa hoggaa geeyse yookaan baatiin sha'baana walakkaa yookaan cinaa hoggaa geeyse guyyaa 15 rabbiin subhaanahu wa ta'ala uumaa isaanii millata. uumaa isaa eega millate booda nama hundaafuu rahmata godhaaf ni araaramaaf. Nama lama malee tokko rabbi sharraqsiisuu fi nama shirkii dalagu jechuudha. Tokko immoo kan namaa wajjin wal dhaba qabu. Har'a wanni guddoon nuti dubbachuu barbaadnu kana obboleessa kiyya obboleettii tiyya akka hadiisa biraa keessattis jiru guyyaa isniinaa kamisaa hunda dalagaan namaa samii ol baati. Rabbiin dalagaa namaa hunda guyyaa lameen kana keessatti namaaf qeebala. Walaakin dalagaan nama lamaa kara dachii gaddeeffamti. Taganda kaanii samii ol baati. Tanama lamaa teenyuuti jennaan tokko nama gartee wallabbiin isaa fi obboleessa isaa jidduu jirtu. Dalagaa namoota hanga tokko qeebaltii dhabee gaddachaa dalagaalee san keessaa takka tan nama isaa fi obboleessa isaa jidduu wallabbiin jirtuuti. Hattaa istalihaa hanga isaa waltaanii dalagaan isaanii qeebaltiin qabdu gaddeebisaa jaan rabbii maleekotan. Obboleettii tiyyaa haadha abbaa kee khaarsite araarfadhu. Obboleessa obboleettii tee khaarsite araarfadhu. obboleeyyan kee guutumaa guututti hiriyootaas dabalatee namoota si wajji wal beekan kan walitti mufachuun isin jidduu jirtu yeroodhaan bilbilii yookaan waatti barreessii araarfadhu. Akkasumatti haadha manaatii fi abbaan manaa kan wal dhaba qaban wal fayyifachuu, ollaa fi ollaan wal dhaba qaban wal fayyifachuu, firaa fi aalii irra himaa wajjii wal muranii jiran wal maxxanfachuu, wal araarfatanii takutteef dhiifama wal gaafachuu, akkasumatti saahibaa fi saahibni wajjii hojjetan, saahibaa fi saahibni khidmaa diinirra wal baratan, saahibaa fi saahibtittiin akkasuma obboleessaa obboleettiin obboleettii fi obboleettiin obboleessaa fi obboleessi ilmaa fi abbaan haadhaa fi ilmoon hundi keenyaa dhiifama wal gaafannee qalbii fayyaatiin gara soomanaa ichi seenuudha qabna. Yoo kanan taane dalagaan teenya qeebaltiin qabdu akkasii hubadha. Obboleettii tiyyaa nama arsite hunda dhiifama gaafadhu. Namatti aartee jirtu hundaaf dhiifama godhi rabbiin dhiifama sii godha. Waliif galla. Nu wal dhaba qabu nu waliin taane nu waliin oodu nu waliin mormu nu waliin salaamanne nu nagee waliin gaafanne nu waliin bilbille nu waliin barreessine nu waan takkallee walitti mufiin jidduu teenya seenuudhaaf jecha wal dubbisuu dhiisee waliin oodu
baatiin tun nu seentee kan irraan baane khasaaraadhaan subhaanallah rabbii keenya sodaannee baatii tan akka carraatti amata keessaa yeroo takka harkan deebitu yoo deebites jiraachuu fi jiraachuu dhabuu keenya rabbii beeka hin beeknu waan ta'eef tanumarraa tana tolfanna dhiifama wal gaafannee qalbii fayyaatiin baay'ee tanaa simannu in isiniin jaa hangama kiyyaan namaa na aarsee okaahuu nama na balleessee hunda ta duriis ta'ee ta ammaatis ta ganaatis dhiifama isinii godheetiin jira waa kiyyarraa yoo haasoytan waan feetan anaa dhiifama isinii godhe isinillee namni natti aartanii jirtan akka carraa ta'ee dhiifama asumaan isin gaafachuu barbaadeetti carraa kana fayyadamee qalbii fayyaatiin baatii ramadaanaa simachuudha qabna qalbii fayyaatiin wajji soomanuudha qabna qalbii fayyaatiin soomannee rabbi irraa qeebaltee harkachuudha qabna kana duboon خلا تكفان بالاهتمام بالواجبات مثل صلاة الجماعة في الفجر وغيرها حتى لا يفوتك أدنى أجر في رمضان بايتنا خيس واجبوت ربي هنداه اتياده خيساو صلاة جماعة أكسم صلاة فجريدا أكسم صلاة برا هندماو اتياده أكا خير انتكون تكلين هندبر بايتنا خيسا أكا هنگدن دينيون دلي والربين سبحانه وتعالى إرام دور كدلقودان إسد لوينيتو رهنداه dhiifama rabbi irraa akka goonfannu baay'ee tana keessa khayrilee arkamte hunda waan rabbiin nu laafiseen dalagannee ittiin mindaa ol kaayyachuu rabbii keenya bira toltuu guddifannee baay'ifannee rabbi biratti ittiin milkaa'uudhaaf carraaqu halkanii guyyaa hamtuu dalaynee yoo jiraatte halkanii guyyaa irraa gara rabbii keenyaa waywaannee toobachuudhaan rabbii keenya irraa milkii barbaaduu qabna jechuudha. Obboleessa kiyya obboleettii tiyyaa insha Allahu ta'ala akkuma hadiisa keessattis jiru quraana keessattis akka jiru rabbii waa'ee sifa muumintoota irraa waggaa dubbatu walcaafiina anin naasi wallaahu yuhibbul muusiniin muumintoota jechuun warra aara liqimsee dallansuu isaa dhiifate namaaf dhiifama godhu osoo kafalachuus danda'u kadhiifama namaa godhu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa warra toltuu dalagu kadhiifama namaa godhu akkaan jaalata namoota rabbiin quraana keessa jaalatan keessaa tokko nama dhiifama namaa godhu yoo rabbii keenyaaf jennee dhiifama olii goone rabbi irraa dhiifama arganna kanaaf keessaa baatiin ammatti deemnu baatii araaramaa baatii dhiifamaa baatii gammachuu baatii hammachuu baatii wal simachuu baatii wal qabachuu baatii waliin jiraachuu baatii namni wal maxxanfachuuti malee baatii wal muranii fi waliin oodan baatii wal arrabsanii fi wal abaaran baatii wal fageessanii fi wal hongeessan baatii wal ijeessanii fi wal xiqqeessan baatii kasiitii miti kanaaf baatii tana gammachuun qalbii fayyaatiin wal tahan wal dhagayaan rabbii fi nama jidduutti nuufi rabbii jidduu nuufi obboleeyyan nuufi haadha abbaa nuufi firaa fi firii akkasuma nuufi abbaa manaatis ta'e ilmaan aaliyollaa rahimaa fi waa hunda jidduutti haala nageenya jiru malee akka baay'een tun nuun seenneen isiniin jaa insha Allah darsiin dheereessinu asitti xumurraa darsii taaniin angolitti deebinu wassalaamu alaikum warahmatullah